diina taatennaan sanaaf hin toota. Akka jaalaatti immoo hooggansa tokko jalatti deebi'ee jaala jennee waliin immoo karoora jiru sana fudhatee lolee immoo gara diina keenya see handhuura nu ciniinte sana handhuura irraa buqqisuutti deemuun immoo kanaafis kennataa ta'uu dide. Giddu galeessatti kadhatu mudate. Walirraa garaa kutachuu dadhabuutu wal gangashuu. Wal gangashuu sana keessa harki diinaa jira. Oduu teenya jalqabaatiin waboo fi waboon erga walitti dhukaasuu jalqabanii waggaa tokko darbeeraa jedhan ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa. Jaalmarroo Dirribaa osoo hin beekin diinni nu keessa ture deebi'ee nutti dhukaasee jechuun waraanni bilisummaa Oromoo gandaan ijaarame danqaa itti tahuu dubbatan. Taateen kun eessatti tahaa jira? Jaalmarroon eessatti kana dubbatanii gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin mariin Itiyoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti Ankaaraatti gaggeeffamaa ture bu'aa malee goolabame. Marsaan biraa ammaas itti fufaa jedhameera. Maaltu tahee bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin leenjisaa Gammadoo Daddafoo badhaasa kennameef dhamaatii keenya hin madaaluu jechuun pirezidaanti Saalawarqi Zawudeetiif deebisan. Taateen kun masaraa keessatti kan uumame yoo ta'u Gammadoo Daddafoo turtii sa'aatiitiin booda pirezidaantii dhiifama gaafatee jiraas jedhameera. Maaltu masaraa mootummaatti uumame bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin Abbee Dongorootti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo qaamolee nageenyaatii fi jiraattoota hedduu ajjeesan. Maaltu tahee gabaasa bal'aa ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Abbee Dongorootti hidhattoonni garee finxaaleeyyii faannoo qaamolee nageenyaatii fi jiraattoota hedduu ajjeesan. Haleellaa hidhattoonni garee finxaaleeyyii faannoo jimmata akka lakkoofsa Itiyoophiyaa hagayya 3 2016 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo keessatti raawwataniin lubbuun jiraattotaatii fi qaamolee nageenyaa yommuu darbu maatiin hedduun qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru. Haleellaa ganda Caruu keessatti raawwatame kanaan namoonni 20 ol ajjeefamuu isaanii jiraattoota wabeeffachuun BBC'n gabaaseera. Bulchaan aanaa Abbee Dongoroo obbo Katamaa Waaqomaa gama isaaniitiin qaamolee nageenyaa dabalatee namoonni 8 hidhattoota faannootiin ajjeefamuu odeeffannoo qabaachuu BBC'f mirkaneessan. Hidhattoonni kun guyyaa jimmataa ganama sa'aatii tokkotti osoo uummanni hirriibarraa hin ka'in laficha seenaniituma dhukaasa eegalanii jedhan. Jiraataan aanaa Abbee Dongoroo nageenya isaaniitiif jecha maqaa isaanii akka hin eeramne gaafatan. Yeroo ammaa kana baqatanii akka jiranis jiraataan kun himaniiru. Akkuma dhukaasa eegalaniin uummanni waan tokko osoo hin fudhatin ooyiruu boqqolloo keessatti dhokate kan jedhu jiraataan kun isa baqatees kaan dhaqqabanii dhukaasaan battalatti ajjeesanii jechuun himan. Jiraattuu ganda Caruutii fi harmee ijoollee 4 kan ta'an aadde Nashirii Shee Abdallaa immoo mucaa waggaa 18 kan kutaa 8 baratu mucaa hangafaa na jalaa ajjeesanii jedhan. Osoo nuti hirriibaa hin ka'in fiigaa dhufan kan jettu jiraattuun tun warri baqatan baqataniiru, warra hin baqatin immoo balbalumarratti nama baay'ee rukutanii ajjeesanii jechuun himte. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo kun loon jiraattoota gandichaa guutummaatti saamuu fi qabeenya ibiddaan gubuus itti dabaluun himteeti jirti. Oduu itti aanuun waboo fi waboon erga walitti dhukaasuu jalqabanii waggaa tokko darbeeraa jedhan ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa. Jaalmarroon itti dabaluun osoo hin beekin diinni nu keessa ture deebi'ee nutti dhukaasee jechuun waraanni bilisummaa Oromoo gandaan ijaarame danqaa itti tahuu dubbatan. Ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo kana kan dubbatan turtii kaleessa galgala TV ONM waliin taasisaniin ture. Jaalmarroon kaleessa galgala miidiyaa kana faana turtii godhaniin
dhimma siyaasaa Oromootii fi Itoophiyaa akkasumas ammoo rakkoo walxaxaa waggaa tokko oliif waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru kaasuun waan hedduu Jaaldaandii Elamoo faana kaasaniiru. Dhimma Itoophiyaa yoo dubbatan qondaalli olaanaa WBO kun mootummaan amma biyya bulchaa jiru mootummaa daataa sobuudha jedhan. Mootummaa daangaa isaa qaama biraatiif dabarsee biyya isaa tiksuu dadhabeedha jechuun Itoophiyaa waraanni isheen nan qaba jettu akka du'ee jiru kaasan. Qondaalli WBO kun osoo waraanni mootummaa jiru daangaan Itoophiyaa bakka afuriin capuun nama qaaneessaa jedhan Jaalmarroo Dirribam. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa akka waraana qabuutti haa dubbatu malee waraanni inni qabu hin jiruun dubbii Jaalmarrooti. Mooraan qabsoo Oromoo wal dhabaa jira gaaffii jettuuf deebii kennaniin qondaalli WBO kun gaaffii kana Jaalmarroon daqiiqaa dheeraaf keessa turaniiru. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wanti ololamu waanuma beekamuudha jedhan. Kunis ammoo adada ati cimaa deemtuun ololli sirratti deemus guddataa deemaa jechuun kaasan. Jaalmarroo Dirribaa ta'us immoo rakkoo xixiqqoon akka jirtu amanan. Jaalmarroon dhimma kana akka fakkeenyaatti fudhachuu yoo kaasan qondaalli WBO kun ABO'n yeroo Eertiraa ture qabsoo diina irratti gaggeessaa ture malee hagas mara hundi wal dhaga'ee bakka tokko hin turre jedhan. Hundi isaanii bakka bakkatti qawwee qabatanii sochii mataa isaanii taasisaa turan kan jedhan Jaalmarroon. Kana jechuun bakka takkaa diina irratti qabsaa'uun akkuma jiru ABO'n guutummaatti tokko jechuun hin danda'amu ture jedhaniiru. Itti fufuun qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun gama keenyaan waraanni bilisummaa Oromoo waliin ta'ee gabrummaatti guduunfaa godhuutu nurra jira jennee waliif gallee tokkummaan socho'aa jirraa jedhan. Keessumaa yeroo Taanzaaniyaa deemnetti nuufi jaallan sirritti waliin mari'anne kan jedhan Jaalmarroo Dirribaa waraanni bilisummaa Oromoo gandummaadhaan wal ijaaree ofiif wal dhaba bakka jettuuf deebii kallattiidhaan yoo kennan ani marroon Wallagga bakka hin bu'u jedhan. Namni tokko ganda bakka bu'u tasuma hin danda'u kan jedhan qondaalli WBO kun namni dhuunfaa akkamiin nama miliyoona bakka bu'aa jechuun kaasan. Jaalmarroo Dirribaa itti dabaluudhaanis namni gandaaf hojjetu eessayyuu hin ga'u jedhan. Namni hojjechuu barbaadu yoo hojjete Oromiyaa guutuuf hojjechuu qabaan dhaamsa Jaalmarrooti. Immoo jedhan qondaalli ajajaa WBO ta'an kun warri ganda maqaa dhahatee ijaarame ammayyuu qabsoo irratti nu danqeeraa jechuun isaanis warra gandaan ijaarame himatan. Warri ganda maqaa dhahatee qabsaa'u kun 2-3 ta'uu kan kaasan Jaalmarroon eenyu akka ta'e garuu maqaa dha'uurraa of qusataniiru. Itti dabaluudhaanis warri maqaa gandaa dhahatee qawwee kaase yeroo nuti gaggeessaa waloo tokko muuduudhaaf jennu jarri bakkaa ka'uu didanii jedhan. Yookaan ajajaa WBO akka hin muunne nu danqanii jechuun himatan. Inumaa jedhan Jaalmarroon bakkaa ka'uu diduu qofa osoo hin taane deebi'anii diina nutti tahanii jechuun Jaalmarroo warra gandaan ijaarame garee tokko xiqqaa himataniiru. Bakki itti kun mudate immoo giddugaleessa ta'us cimsanii kaasan. Eenyutu kana hunda isaan danqe kan jedhu Jaalmarroon garuu maqaa kallattiidhaan hin dhoofne. Ajajaa WBO kun akka jedhanitti haala nama gaddisiisuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa qabsoo jabaa gaggeesseen lixa Oromiyaatii ka'ee osoo gara Finfinneetti qajeelu danqaa guddaa mudachuu himan. Akka ajajaa WBO kun jedhanitti WBO'n zoonii lixaa asii ka'ee wayita giddugaleessa dhaqqabu diinaan osoo hin taane warruma waliin qabsoofnuutu qawwee nutti deebisee socho'uu nu dhoorkee jedhan. Ajajaa WBO kun WBO'n zoonii lixaa laga gurguddaa hunda obsee darbee WBO'dhuma waliin qabsaa'u bira darbuudhaaf rakkatee jedhan. Jaalmarroon jara qawwee nutti deebise kana bishaan ta'ee obsinee bira hin dabarru kan jedhan Jaalmarroon yeroodhuma warri kaayyoo tokkoof waliin qabsoofnu sitti deebitu nama dhibaa jechuun kaasan. Kana keessa immoo harki diinaa jira kan jedhan qondaalli WBO kun diinni garuu hin komatamu jedhan. Diinni kan Huursootii fi Billaatteetti leenjii fudhate caalaa isa mooraa ta'e keessatti leenjii fudhateetu hamaadhaan dubbii Jaalmarrooti. Akka ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kun edda dubbataniitti taanaan ragaa qabatamaa qabnuun diina faana warra hojjetu arginee akka hiikkatu itti himnee jechuun kaasan. Garuu diina walii warri hojjetu kun hiikkachuu didee jechuun rakkoon asitti dhalatee jedhan. Hiikkachuu dide taanaan diina ta'uu isaa yeroo bartu itti dhukaasuudha jechuun WBO fi WBO walitti dhukaasuu dubbatan.
immoo waraanni bilisummaa Oromoo hundi kana ta'uu hin danda'u jedhan. Jarri hiikachuu dide kun giddugalee isarra kan jiran akka ta'e himanii haga xiqqaa gandaan ijaarame akka ta'es dubbatan. Waboo fi waboon deebi'ee walitti dhukaasu miidhaa hagamii dhaqqabsiise kan jedhuuf Jaalmarroo yoo dubbatan bakka kaayyeeffanneef akka hin geenyeef ijoolleen xixiqqoon sun nu danqiteetti jechuun himataniiru. Waboo zoonii giddugaleessaa kan hoogganu Jaal Abdiidha kan jedhan qondaalli waboo kun Jaal Abdii jala warra taa'uu dideetu jira jechuun himan. Haa ta'u malee zoonii giddugaleessaa kan hoogganu hedduun namoota kan beekan Jaal Sanyiidha. Yoom akka Jaal Sanyiin jijjiiramee fi maaliif akka jijjiirame amma dura wanti ibsame hin jiru. Jaalmarroon garuu Jaal Sanyii osoo hin dubbatin Jaal Abdii dubbatan. Jaalmarroon haasawa isaaniitiin warri kun ajaja irraa kaasee haga miseensaatti dhalataadhuma naannoo tokko waan ta'aniif vaayirasii nyaaphaa taatee nu rakkistee jechuun amma booda garee kana irratti immoo tarkaanfii akka fudhatanii fi akka diinaatti akka ilaalan qondaalli waraana bilisummaa Oromoo hoogganan kun dubbataniiru. Jaalmarroon amma booda irra diddibaan hin barbaachisu jechuun dhimma kana ifatti dubbachuu akka filatanis kaasaniiru. Oduu biraatiin mariin Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti Ankaaraatti gaggeeffamaa ture bu'aa malee goolabame. Ta'us garuu mariin marsaa biraa itti fufaa jedhameera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen mariin marsaa lammaffaa bu'aa malee goolabamuu eeruun mariin marsaa sadaffaa biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffamu bu'a qabeessa ta'a jedheen amanaa jechuun barreessan. Waliigaltee handaara galaanaa Itoophiyaa fi Soomaaliilaand gidduutti jalqaba ammajjii 2024 keessa raawwatame hordofee Soomaaliyaan tokkummaa fi birmadummaan koonni caphaa dhiibbaa narratti qabaa jechuun mufachuun Itoophiyaa himachaa turuun ni yaadatama. Achumaanis ammoo biyyoota lamaan gidduutti muddamni dhalachuun ni beekama. Erga muddamni kun hammaate ammoo biyyoonni lamaan rakkoo isaanii mariidhaan akka furatan biyyoota lixaa dabalatee biyyoonni hedduun gaafachaa turaniiti jiru. Kanaafis ammoo Ankaaraatti mariin jalqabe. Mariin Ankaaraatti amma gaggeeffame kun marsaa lammaffaatiif yoo ta'u, marii marsaa lammaffaa kana ammoo guyyoota lamaaf gaggeeffame. Ta'us garuu guyyoota lamaan darbe mariin Ankaaraatti gaggeeffame kanarratti gaggeessitoonni biyyoota lamaanii fuulleetti osoo waliin qunnamin giddugaltummaa ministeera dhimma alaa Turkiitiin alkallattiidhaan gaggeeffamuun ibsameera. Kana jechuun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa fuulaa fi fuulatti ta'anii hin mari'anne. Mariin kun gaggeeffamuu malee qabxiileen marii maal fa'aa akka turan ministeeronni lachuutu hin ifoomsine. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmad Fiqii gama isaaniitiin marii marsaa lammaffaa goolabamuu eeruun mariin marsaa biraa achuma Ankaaraatti akka itti fufu ibsan. Ejjannoon Soomaaliyaa ammaas hin jijjiiramne jechuun Ahmad Fiqii karaa tiwutarii isaaniitiin ergaa dabarsan. Mootummaan Itoophiyaa hanga daangaa Soomaaliyaa hin kabajnetti ulaa galaanaa hin argatuun ejjannoo Soomaaliyaati. Oduu teenya xumuraatiin. Leenjisaa Gammadoo Daddafoo badhaasa kennameef dhamaatii keenya hin madaalu jechuun pirezidaantii Saalawarqi Zawudeetiif deebisan. Badhaasni kun pirezidaantii Itoophiyaa Saalawarqi Zawudeetiin kan kennameef yoo ta'u birrii miliyoona 2 ture. Garuu turtii sa'aa muraasaatiin booda Gammadoo Daddafoo pirezidaantii Saalawarqi Zawudee dhiifama gaafatee maallaqaas fudhateera jedhame. Leenjisaa maaraatoonii atileetota Itoophiyaa kan ta'an Gammadoo Daddafoo badhaasa masaraa biyyaalessaatti garee olompikii Paarisiif kenname irratti badhaasichi dhamaatii keenya hin madaalu jechuun badhaasa isaaf kenname deebisaniiru. Leenjisaa Gammadoo Daddafoo leenjisaa atileetota akka Taamiraat Tolaatii fi Tigist Asaffaa yeroo ta'an gareen inni leenjisan dorgommii maaraatoonii Paaris irratti warqee 1 fi meetii akkasumas ammoo diiploomaa injifateera. Leenjisaa Gammadoo Daddafoo milkaa'ina argameef karaa pirezidaantii Saalawarqi Zawudeetiin badhaasni birrii miliyoona 2 fudhachuuf gara waltajjiitti kan ba'an yoo ta'u fuula ifaan badhaasicha fudhachuuf deeman. Badhaasa isaanii erga fudhatanii booda garuu yaada tokkoon qaba jechuun leenjistoonni hedduun dhamaaneerraa waan hedduu buufneerraa jechuun badhaasichi akka isaan hin madaalle dubbatan. Kabajamoo pirezidaantii keenya nuti leenjistoonni hedduu dhamaaneerraa
yeroo dheeraaf waan guddaa buufneerraa badhaasni kun dhamaatii keenya hin madaaluu jechuun Saalawarqi Zawudeetti dubbatan. Itti dabaluudhaanis ani haala nama gaddisiisuun warqee fi meetii akkasumas ammoo diploomaa argamsiiseeraa jedhan. Gammadoo Daddafoo biyya kanaaf dhama'ee birrii miiliyoona 2 hamma arrabsoo waan ta'eef yoon isin mufachiisuu baadhe badhaasa koo kana deebisuun barbaadaa jedhan. Haasawa hin eeggamne kana kan dubbatan Leenjisaa Gammadoon badhaasa isaanii deebisanii kana gochuu kootiif wanta natti dhufu hunda nan fudhadhaa jechuun Saalawarqi Zawudeetti dubbatan. Turtii sa'aatii muraasaatiin booda garuu odeeffannoo masaraa mootummaatii bahaa turan akka agarsiisanitti Leenjisaa Gammadoo Daddafoo jalqaba irratti miira keessa waan galee fi muffii waan itti dhaga'ameef dubbii sun dubbachuu kaasanii kanaaf ammoo pirezidaanti Saalawarqi Zawudee dhiifama gaafachuun maallaqa isaanii fudhatanii jiru jedhameera. Odeeffannoon kun warra gurguddaa gaazexeessitoota jedhamaniin kan qoodame yoo ta'u, AJM addatti Leenjisaa Gammadoo Daddafoo dhiifama gaafachuu adda hin baafanne. Sirna badhaasaa kana irratti atileet Taamiraat Tolaa kan maaraatoonii warqee injifate birrii miiliyoona 7 fi nishaanii warqee badhaafameera. Ammaaf kan qabanne kanuma yeroo gaa'ii.